daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa irraa keessatti artistii jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e artist Galaanaa Gurmeessaa qabannee isiniif dhiyaannee irra. Egaa akkuma beekamutti artist Galaanaan yeroo gabaabaa keessatti maqaan isaa keessattuu karaa intarneetii, karaa YouTube fi Facebook irratti nama dhageettii guddaa qabudha. Sirballee sirba dhugumatti mimmiidhagaa baay'ee bareedaa kan ta'e kan nutti daawwachiisaa jirudha. Tole egaa Galaanaa waamicha keenya kabajee nu biratti argamuu keetiif baay'ee galatoomi siin jenna. Isinillee guddoon galatoomaa kabajanii TV keessatti naaf seeruu kafeerra kana naa gochuu keessaniif guddoon galatoomaa hin jedhe. Tole egaa galatoomi gaatis meegaa booddee kana keessattuu waggaa darbee fi waggaa kana keessa maqaan kee baay'ee ol kutee jira. Egaa waan nu agarsiistu waan bareedaa nu dhageessisaa jirtuuf hedduu galatoomi. Mee dura Galaanaan eenyu yoo jenne akkamitti ibsitaati? Galaanaan Oromticha Oromiyaa jiddu galeessaa naannoo Tuulamaa yookaan maqaa Shawaa jedhamu qabutti dhaladhee abbaa kiyya gaaromsaa Ijjimaa haadha kiyya Abbabuu Daandanaa irraan dhaladhee yeroo umurii koo ga'utti mana barnootaa ga'ee galee barachaan ture. Baadiyyaatti dhaladhee mana barnootaa baadiyyaa keessa jirutti barachaa ture. Gaafa mana barnootaa san fixuu gara mana barnootaa olaanaatti darbee manni barumsaa sunis mana barumsaa Munyoo Qoree jedhamu naannoo Ambootti jechuudha. Haayiskuulii immoo tooruma sana naannoo Amboo Tuqurincinniitti baradhee xumure. Preparaatorii yookaan qophaa'insa yuunivarsiitii mana barumsaa guddaa sadarkaa lammataatti baradhee yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Ambootti baradhee achi booda yuunivarsiitii Amboo son baradhuuti gara wallisummaatitti dhufee waggaa sadaffaa osoo baradhu jechuudha. Galaanaan gabaabbinaan kana daansitee waan gaafatuutiin qabeet immoo si ibsa. Gaariidha gaa tole. Mee haalli ati yeroo kara sirbaa kana seente amma akka xiqqoorraa tuuxetti eeguma guddattee seente natti fakkaata. Garuu yeroo ijoollummaa keetii wanni sirbuu kun ganda keessattis haa ta'uu iddoo cidhaa iddoo adda addaatti si keessa ture? Baay'ee na keessa ture. Sirumaayyuu ani wallee kam caalayyuu wallee hawaasaan jaaladhan. Sirba hawaasa keessatti sirbamuun jaaladha. Sirba yeroo daruu sirbamu, yeroo cidhaa sirbamu, yeroo ayyaana masqalaa fa'aa, yeroo sirba birraa sirbamu fi yeroo muskii fardaa sirbamu jaaladha. Deemees nan qooddadha. Obbolaan koo hangafoonni koo fardeen taphatanii sirbanii deemanii sirbu. Faanilee sirbu fi hedduu. Jechaan guddadhees wallisaan guddadhees wallee aadaa Oromoo haalatti Oromoon wallisutti jechuudha. Tole. Mee sirbi ati dura isteejirraan itti baate sirba kamiin kan waltajjii irratti itti mul'atteen jechuudha? Waltajjii irratti kan hin mul'atteeni haala lamaan hin mul'attee haalli tokko bara 97 sochiin sanarratti meeshaalee akka dibbee fi kiraaraa maalii kanaan osoo waan elektiroonik hin taane meeshaa ammayyaa osoo hin taane meeshaa tiraadishiniidhaan sirboota dammaqinsaa walitti hiineeti hiriyoota kiyya wajjin sirbe Tuqurincinni. Aansee garuu meeshaa yookaan kiiboordii fi baandii faana kan hin sirbe yuunivarsiitii Amboo keessatti agarsiisa gumii fi aadaa dagaagina afaan Oromoo irratti sirba eebbisaa addunyaa nan didiin dubbii kiyya jedhu walliseetan waltajjii eegale. Wallistoota amma jiran keessaa kan fakkii naa ta'e jettu nama dhiirarraa fi nama dubartiirraa illee tokko lama sadii illee tuttuquu dandeessa. Fakkii naa ta'anii isaan dhaggeeffachuun hamilee guddaa argadhe kan jettu jira wallistoota artistoota Oromoo keessaa. Ni jira. Keessumaa kan namoonni dorgomsiisne wallisaa
Umar Suleeman hedduun dhaggeeffadha. Akka wallisaa ta'u keessa kootti miira kan natti tores isa. Walleen isaa dhaggeeffadhee sin quufu tokko laman dhaggeeffadhu guutuu san dhaggeeffadha. Galata guddaa galchuuf hin barbaada. Umar Suleemanis. Isatu akka wallisaa ta'u na godhe. Garuu wallistoota Oromoo afaan Oromootiin sirban kamuu namni ani dinqisiifannes hin jaalannes hin jiru. Maaliif jennaan qurupheen ammasiitti dorrobdi jedha Oromoon. Namuu afaan Oromoo dagaagsuuf seenaa Oromoo mul'isuudhaaf aadaa Oromoo guddisuudhaaf gahee isaanii ba'anii jiranii hundaan hin jaaladhan hin dinqisiifadha. Garuu immoo baandii arfan qal'oo galata guddaa galchuuf hin barbaada. Maaliif jennaan yeroo itti afaan Oromoo reediyoo cabsaa afaan qottootaati afaan hundaa gadii jedhanii uffatamutti afaan Oromoo akka hin banne walleen afaan Oromoo akka afaan kamiyyuu yookaan wallee afaanota biraa gadi akka hin taane godhanii itti wareegamanii waan yoonaan nu ga'aniif nu dabarsanii dhalootaaf dhalootatti darbaa waan har'a ga'e hedduu isaan galateeffachuun barbaada. Oromoon kamuu galata guddaa qaba wallisaan Oromoo kamuu anaaf. Dhugaadha. Wallistoota dubartoota keessaa hojjechuu barbaadda moo hundumaayyuu bakkuma takkatti jettee bira kutta? Hundumaanan jaaladhaanii egaa wallistoota durbaa keessaa immoo maaramee harka isaa fa'aa dhaggeeffachuun jaaladha. Ilsuna Shiqannoo fa'aan jaaladha. Haloo Daawwee fa'aan jaaladha. Shaabee Sheekaa fa'aan jaaladha. Isaanin dhaggeeffachaa guddadha. Dhugaadha. Jara jajjaboodha hundi isaaniiti. Umar Suleemaas sirbi isaa dhugatti keessattuu nama akka gaarii dhaggeeffateef ergaan inni ergu ergaa ciccimtuudha. Egaa akkas jechuudha. Inni kan kanaaf immoo amma akka kana dura DVD adda addaa sirboota adda addaa gadhiiftee jirti. Sirboonni suni isa sani in gurguratte moo akkasuma akka uummanni ittiin si baruuf gadi dhiifamu? Walleen hamma dura hojjedhe gurguradhee maallaqan argadhe hin qabu. Garuu ani Oromticha ta'ee dhaladhee Oromoota hedduun akkan beekamu. Oromoonni hedduun akkana beekan na godhe malee maallaqa hedduu akkan argadhu nan goone. Maallaqni irraa argadhe waa takka illee hin jiru. Kunis waan Oromoon maallaqa nuu kennuu saalfate yookaan nuu kennuu hin barbaanneef osoo hin taane yerootu atti Oromoo gaadhee jira. Akkamitti yoo jette koppiraayitiin baay'ee balleessee jira. Anis sadarkaan itti komadhu irra hin geenye maaliif jennaan albamaan osoo hin baase yookaan CD guutuudhaan osoo hin baase uummanni waan hin binneef hin jiru yoo hiree argate. Garuu immoo koppiraayitiin balleessee jira. Hunduu dhaga'ee bira darbuu barbaada malee maallaqa isaa baasee bitu akka itti bitu haalli itti mijaa'eef hin jiru. Maaliif jennaan koppiraayitiin biyya keessatti dhorkamee hin jiru. Garuu immoo Oromoonni biyya hambaa jiran nurraa bitanii akka nuti guddannu nuti wallistoota saba guddaati. Saba guddaa keessaa ba'an. Saba guddaa keessaa ba'an immoo wallisaa hiyyeessa ta'uun nurra hin jiraatu. Maaliif jennaan saba keenyaan boonuu qabna. Sabni keenya maallaqa qaba, baay'ina qaba, beekumsa qaba. Waan biyyi kun barbaaddu gochuudhaafii fi walii yaaduu fi gamtaan baay'ee barbaachisa. Sana gochuuf immoo Oromoon kamuu waan wallisaan Oromoo tokko hojjete asham jedheeni irraa bitee jajjabeessuu qaba. Maaliif jennaan qabeenya isaati waan ta'eef. Wallisaan qabeenya uummataati. Uummataaf jiraata, uummataaf hojjeta, uummataan hojjeta. Uummanni yoo irraa hin binne wallisaan sun dhabamaa deema. Wallisaan yoo dhabame immoo aadaa fi duudhaa fi safuunii fi seenaan Oromoos hamma ta'e ni xiqqaata. Maaliif jennaan wallisaan qaroo saba tokkooti. Saba isaati. Seenaa isaa, afaan isaa, safuu isaa fi aadaa isaa ifatti baasa waan ta'eef addunyaatti agarsiisa waan ta'eef uummanni Oromoo CD inni baasu bituu qabaata, gargaaruu qabaata. Garuu gaaffii ati na gaafatte ani maallaqa takkatti hin arganne. Garuu CD kana baasee Oromoota hedduutu na baree Oromoonni hedduun na gargaaraniiru. Akkan wallee itti fufee hojjechuufiif jechuudha. Tol. Egaa amma kana jechuun CD'n guutuun ati baafte ammaaf hin jiru jechuudha. Albama guutuu hammaan dura CD guutuun baasee hin jiru ani baaqeedhumaan baasaa ture. Amma garuu fixee hin jira albama koo. Isatti fixeera. Waa'ee isaallee si gaafachuuf keessaa qaba. Mee akkuma dhageenyutti akka atillee jettee irtaati
albamii haaree baasuudhaaf qophii guddarra akka jirtuuti almost fixee gara xumurarra akka jirtu himamaa jira. Mee inni kun maal fa'aa keessaa qaba sirbi amma ati albamni amma ati qopheessaa jirtu kun ummanni maal fa'aa eega isa keessaa maal eega waan akka jabatti ummanni sila eegu. Egaa ani Oromticha ta'e ergan argame seenaa Oromoon sirba aadaa Oromoon sirba kana keessaa hin bahu. Oromoon wal jaalata uukkaa qaba seenaa qaba ammas waan jibbuu fi waan hawwuu qaba. Kanneen sana amma hin danda'e karaa walleetiin uummataafis uummanni akka dhaamsa isaa ittiin waliif qoodu yookaan dhaamsa garaa isaa keessa jiru miira isaa keessa jiru akka ibsannoo ta'utti hojjechuuf yaalaa jira. Garuu baay'een isaa seenaa Oromoo irraan fagaatu aadaa fi jaalalaa fi duudhaa jiddu galeessa godhatus. Tolega, inni kun yeroo ammaan tanatti sadarkaa amma itti gartee akka beekamtee jirtu kanatti karaa biyya alaa kana bahuudhaaf yaaliin ati goote jira yookaan immoo bifa adda addaatiin gaa bifa ummata kee kan ala jiru dhuftee bashannansiistee deebi'uu yookaan immoo bifuma adda addaa kan namni sila ittiin biyyaa bahu san wanni ati yaalte jira. Egaa haalli itti biyyaa bahamu haala lamatu jira. Tokko ani yoon bahuu barbaade karaa hin malleen bahutu na dirqamsiisa. Garuu akkam bahu uummata ala jirantu barbaade yoo ta'e haal duree isaan tunuutu umuruutu irra jiraata. Akkanaaf galutti jechuudha. Uummanni keenya biyya hambaa jiran isaan dhaqnee bashannansiisnee deebi'uudhaaf haal duree jiran nuuf fixuudhaaf nu akka qabeenya isaaniitti nu ilaaluutu irra jiraata dursee. Ammas isaan haal duree kana yoo nuuf fixan borosaan dhufnee uummata wanti bashannansiisnees hin jiru. Garuu immoo haala hin mijoofne tokko wantoota biyya keessa jiran ni wal qabsiisee karaan taaneen biyyaa bahuun fala waan hin taaneef biyyuma keessa hawaasuma keenya wajjin amma dandeenyu hojjechaa haala mijaa'aa eeggachuudhaaf jira. Haala mijaa'aa yoo arganne baanee akka hojjennu abdiin qaba haala sana eeggachaa jira. Yaa tolega tik uummannis dhugaa jaalala amma sii qabuuf warri ala jirus akka ati hiree kana argattu tattaaffii godhuun hin oolamu. Inni oolamu atis gaa hojii bareedduu yookaan dansaa itti jirtu kana jabeessitee itti fufuudha jechuudha wanni jiru. Kan biraa immoo waa'ee amma isa albama haaree jettee kan inni kun yoom gadhiifama yoomitti gadhiifama jettee yaaddaate amma akka sagantaa lafaa qabdutti namoonni sirraa bitan kan jechuun waan warri sirraa bitu warra qophaa'ee lafa jira moo eega baastee itti barbaadda isas? Ani amma wanti xumuree jiru anarraa kan eegamu wallee istaandardii isaa eege hojjechuutu narraa eegama. Gama yeedalootiin gama walalootiin gama ergaa guutuu qabaachuutiin miira nama hawwatuun hojjechuutu narraa eegama. Sana immoo toora wallee 12 xumuree kan jira. Yoo rabbi jedhee wallee tokko qofatu naafa. San ergan xumuree biyya keessatti manni muuziqaa nurraa bitee uummataan gahu hin jiru. Maaliif jennaan manni muuziqaa hojii kana muuziqaa maxxansee uummatatti gurguraa jiru hin jiru. Cufamanii jiran hedduun isaanii. San falachuudhaaf mala tokko ofiin waan mari'achaa jiru jira. Hiriyoota kootiinis waan mari'achaa jiru jira. Yoo hin danda'amne garuu gama biyya hambaatiin haala ittiin uummata biraan gaadhu itti yaadaan jira. Namoonni tokko sinaan dubbachaa jirani. Ammas Bakkalchaa TV dhaabbanni jedhamu na gaafatee jira. Walleen amma dura baasetti waliin dubbannee jira. Wallee amma interneetii irra jiran kana abbummaatti gooneeti akka galiin achirraa namni ilaalu sun sii galu goona jedhanii yeroo darbe na mallatteessanii jirani. Albama koo ittaanu kanas akka isaan uummata biraan ga'aniif yaadan qaba. Dhaabbanni suni walleessonni Oromoo ammaan booda kadhattuun ta'uu hin qabanii jedha.
maaliif jennaan abbummaatti qabaachuu qabdu wallee keessanitti gurguratanii uummata bira maallaqa argachuu qabdu abbumti sagal wallee isin hojjettanii maallaqa nyaachuun qabu isin kallattiin argachuu qabdu hamma uummata irraa argame parsantii 60 yoo ta'e inni parsantii 60 ammoo ittiin beeksisna dhaabbilee garaagaraatti beeksisnee uummata biraan isin hin jennu nuun jedhee jira dhaabbanni sun yookaan uummata biraan kan naaga'u ta'e isa faanaan uummata biraan gaagama biyya alaatiin jechuudha. Tolega isaanis gama intarneetiitiin. Garuu kallattiidhaan CBC kaasettaan immoo bakka bu'aa namoota bakka buutee alatti raabsuun yaala. Gaariidha warri bakkalchaatis waan kana bakka numa ga'anii jennee yaadna dhugaa yaadni isaa yaadanillee yaada gaariidha wal isaan Oromoo kana booda kadhattuu ta'uu qabu jedhan suni nutis waan dandeenyu isaan numa gargaarra jechuudha. Me amma isa abdii guddaa isaan irraa qabu. Tolega. Me amma karaa artii Oromootti yoo deebine yeroo ammaan tana artiin Oromoo maalirra gahee jira jettee yaadda? Sadarkaan amma artiin Oromoo irra jiru sadarkaa akkamii jettee yaadda? Artiin Oromoo hin guddanne jechuufis hin ta'u guddateera jechuufis hin ta'u. Hin guddanne jechuudhaaf afaan nu qaba maaliif jennaan Alii Birraan fa'aa muuziqaan Oromoo kan akkam akka fakkaattu addunyaatti agarsiisanii jiran. Isaan qofa miti wallistoonni hedduun akka Kadir Sayyid, Qamar Yusuf, Tadalee Gammachuu, Tayyoo Danda'aa, Nuhoo Goobanaa artistoonni hedduun muuziqaa Oromoo maal akka fakkaatu akkamitti gurra namaatti toluu fi akkamitti akka mijaa'u godhanii hojjetaniiru. Sana yoo ilaalle guddateera jechuu dandeenya. Garuu immoo gaafa afaanolee kaaniin dorgomsiisnee ilaallu akka hin guddannes ni fakkaata. Ani garuu wallisaa hamma dhufe waanan ta'eef karaarra jira yoon jedhe naaf gaariidha. Guddateera yoon jedhe haguma sanatti dhaabata deebii jedhutu na keessa dhufa waan ta'eef artiin Oromoo guddachaa jira. Karaarra jira. Garuu gufuu hedduutu fuuldura isaa jira. Gufuu sana hamma danda'e cirachaa deemaatum jira. Haala mijaa'aa dhabaaf malee wallee afaan kamiyyuu caala guddachuu danda'u. Wallee namatti tolu artiin afaan Oromoo. Artii gaafa jedhamu gama barreeffamaatiin, gama fiilmiitiin, gama diraamaa garaagaraatiin yoo ilaallu wal qixa. Fakkeenyaaf fiilmiin afaan Oromoo fiilmii 2-3 caala hin jiru. So artiin Oromoo hin guddanne karaarra jira yoo jenne deebii ta'aa jechuudha. Kanaaf immoo hin guddanne jechuudhaaf immoo wallistoota afaan Oromoo akka guddatu isa turaniiru. Suuta galee guddateera jennee jala muruu hin dandeenye. Adeemaa jira yoo jenne deebii ta'a. Waa'ee reefu bira kute tokko jira waa'ee CD biyya keessatti jechuun albamii yeroo gadi baasan gurgurachuu rakkoon jiraachuu sanii inni kun artistootuma Oromoo qofa laallatamoo moo artistootuma sabaa fi sablammoota biraatis waama wal fakkaatu deemaa jira moo sabni tokko akka artistoonni saba tokko akka barbaadanii gurguratanii kan Oromoo moo rakkoorra jira? Wanni kun wal fakkaachuu baatu walitti dhiyaata. Yoon kana siin jedhu amma sirba afaan Amaaraatiin bahu yoo ilaalte otoo hin gurgurame osoo istiidiyoodhaan hin bahini ispoonsara godhan. Ispoonsara wal godhu baasii itti baasee ol argata waan ittiin jiraatu guduunfata. Achi booda mallaqichumaan ofii isaa raabsa. Maxxanseetu hawaasa bira gahaa hin dhaga'amu. Keenya garuu Oromoon baay'eedha qabeenyas ni qaba ispoonsaras gochuun hin aadeffamne. Ammas mootummaan rakkoo guddaa qaba. Rakkoo guddaa qaba gaafan siin jedhu seera baasee jira seera koppiraayitii. Garuu koppiraayitiin akka dhaabatuuf bakka kenneefii hin jiru. Innis sababni inni bakka hin kennineefis osoo aangoo isaa irratti yookaan aangoo bulchiinsa mootummaa irratti dhiibbaa qabaate ta'e daqiiqaa murtaa'e keessatti waan kana sirreessuu danda'a. Aangoo isaa irratti waan balaan finneef artistoota waan quucarsuuf deemuu fi mootummaan bakka hin kennineef. Garuu immoo gaaffii ati na gaafatteef lammiilee kaaniin wal qixaa'ee kan jettutti kan Oromootti caala.
Copyright qofa osoo hin taane CD afaan Oromoo yoo baaste uummata biraan ga'uu fi gulaalli itti baay'ata. Okay. Baqaqsanii ilaaluutu itti baay'ata jecha tokko gulaaluutu itti baay'ata. Eenyutu qaama biyya bulchuutu ciqileerra kaa'aa jechuudha. Egaa waa hedduu akka barbaadanitti sirbanii ispoonsara wal godhanii uummata biraan ga'atu. Rakkoon kun ni jira jechuudha. Kana jechuun tokko wanni artistoota Oromoo jechuun artistoota guddina irraan ga'uu dorge maaliif kana dura akkuma duraasin jedhe sani Saaliyaa interview goone Saaliyaan isa san irratti dhugaa namni silaa akka beekutti Saaliyaan bu'aa guddaa jala argateedha. Isheenis akkuma haalli jiru kuni tasuma haala Oromoof ta'uu miti. Manneen muuziqaa kan Oromootu baay'ee cufamanii jirani. Kanaaf karaan itti wallisaan Oromoo albamii qopheessu jara bu'aa itti argatu hin jiru jedha. Amma lamaa sadii fa'aa jira kan asittuu erganii akkasuma taa'u jiru. Maaliif yoo heddummaatee gurgurames achiis horii guddaan isaanis hin ga'u asii haalli jiru rakkisa. Kanaaf amma isheenis akkas jettee akka wallisummaan Oromoo kan barbaadeyyuu bu'aa ka jalaa argatu nama gabaabaa ta'uu nama xinnaa ta'uu dubbattee egaa atis sanuma jechaa jirta. Duuba isa kanaaf maaltu fala tahaa jettee yaaddaati fakkeenyaaf yoo biyya keessa akkasitti dadhabame warri biyya alaa kun maal godhuu qaba isin kana bira dhaabbatee isin jajjabeessuudhaaf maaliif isin hojii keessa waan dandeessanitti jirtanii warri biyya alaa kun maal godhuu qabaa jettee yaadda Oromoon biyya alaa jiru lakkoofsan guddaadha. Oromoo biyya alaa jiru qofaa miti Oromoon biyya keessaa jirus ta'e Oromoon kamuu isa ilaallata. Artistiin tokko qabeenya uummataa haga ta'etti qabeenya uummataa ta'uusaa amaneera taanaan uummataaf jiraata, uummataaf hojjeta, uummataan hojjeta. Uummataan hojjeta gaafa jedhu waan artistiin tokko hojjete uummanni irraa bituu qaba. Ammas uummanni biyya keessa jiru meemorii fi filaashii maalii kanaan wallee dhaggeeffachuu yoo dhiise wallisaan tokkollee ofuma isaati maxxansee gara uummata itti raabsachuudha yoo deeme ofii isaa cikkee wallisaan Oromoo wallistoota qomoo biyya kana keessa jiranii kan gadi ka'uu hin qabu jedhee hinaaffaan itti dhaga'amuu qaba. Isa qofaa miti. Ammas yeroon hin eeyyamu san akka jirutti ta'e yeroo maalii teekinooloojiin guddachaa waan deemes eeyyamuu dhiisuu danda'a. San maal godhuudha? Ilma kana hiikuu kan danda'u Oromoota qofa osoo hin taane qaamni ilaallatu kan qaamni biyya bulchu kun onlaayinii akka Oromoon bitatu gochuu qaba. Biyya ambaatittis intarneetii irratti ilaalanii jechuu osoo hin taane intarneetii irratti abbummaa godhatee amma haalli dura kaasne kun waan filatamaadha haalli bakkachaa tiiviin itti deemu jechuudha. Yoo akkas ta'e Oromoon hundi banee ilaala yoo ta'e kireedii kaardiidhaan waan achirratti kaffale yoo ta'e kallattiin artisticha qaqqaba yoo ta'e artistichi aadaa Oromoo seenaa Oromoo duudhaa Oromoo guddisuudhaaf karaatu banaafi ta'a jechuudha. Ni guddataa jechuudha ni dagaagaa jechuudha. Dhugaadha. Haala sanatti deemamuu qaba natti fakkaata. Dhugaadha. Inni amma waa gaarii kaafte amma waa'ee bakkalchaa kana ilaalchisee TV bakkalchaa isaan amma intentionii gaariidhaan jechuun yaada gaariidhaan waan kana irratti si gargaarra artistoota mara gargaarra jedhanii lafaa ka'anii jiran. Garuu isaanis waan kana bakkaan ga'uudhaaf uummanni irraa bituu qaba jechuudha. Uummanni waan kana qooda wajji fudhachuu qaba. Yookaan immoo akkasuma isaanis fuuldura balaaleffatamanii hafanii jechuudha. Maaliif yoo atis homaan arganne isaanis hin arganne isaanii itti balaaleffatama jechuudha. Kanammoo uummata guutuuttu kan irraan bitini waliigala walumaan balaaleffatamuu qabaa jechuudha. Yoo dhaabbanni tokko fakkeenyaaf amma TV bakkalchaa artistoota gargaaruudhaaf yaada gaariin lafaa ka'ee warri nuti ala jirruu fi biyya jirulleen yoo waan kana walirratti tumsee akka gurguramu goone isaanirraa yoo hin fuune isaaniifis rakkoo ta'a jechuun suni yaadumaaf hin kaasee maaliif yeroo hedduu rakkoon jiru waan achirraa ergamu asitti ni gurgura jedhanii haalli alatti namni bitu kunis baay'ee xinnaa waan ta'eef jecha warri immoo biyya jiran gaa kana understanding godhe waama namni kun yookaan dhaabbanni sun gurguratanii ifumaa nyaatan fatti fudhatama beektaa. Kanammoo namni keenya amma kana bira darbee warra waan kana if kennee biteerraa yookaan if kennee fuudheerraa bitanii karri lachuu akka gargaaramu godhuun
ifiifis waan gaarii akka dhaggeeffatan taasisuun inni gaa yaada guddaadha jechuudha. Karaa biraatiin waa'ee silaa artiin Oromoo fi artistoonni Oromoo bakka jiran haalli amma jiran irratti haasofnee jirra. Karaa xumuraatti achi deemna. Isa dura immoo akkuma beekamutti sirbi kee baay'ee jaalatamaa kan ta'e inni amma hangi yuutuubarra yeroo hundinuu bareedaadha garuu wal caala. Lubee koo kan jedhu san. Lubee sanii mee isa san akkamitti baasuu dandeesse? Eenyutu si barreesse? Eenyutu yeedaloo isaa si qopheesse? Akkaataan wanni isaa hundi koreograafiin isaa hundi baay'ee bareeda dhugaa arrangementiin isaa. Mee isa saniif eenyudhaaf ati kireeditii laadda? Sirba lubee jedhu akkitti baasuu danda'e. Dursa ergaatu naa dhufe ayidiyaa maqaa nama lubee jedhamtu kan jaalachuun qabaa. Lubee jechuun hiiktumsa luba bahuu yookaan walaba bahuu bilisa bahuu jechuudha. Oromoon tokko gadaa yookaan buttaa qalatee gaafa bulfatu luba ba'a gurra uratee lootii gurratti kaawwata. Bara mootummaa Teediroos Minilik dura jechuudha. Oromoo naannoo Wallootiin luba ammoo qubaan bultan jedhanii gaafatanii gaaf jedhan lubaan bullaa jedha jennaan Oromoota naannoo sanaa waraanaa turan. Baay'ee waraanaa turanii keessumattuu kan hin irraanfanne seenaarraa dubbisee kan hin arge isaan wal qabatu keessa koo dhufe seenaa namoota 400 isaan yaadachaa fi qubaan bultoonnaani luba jedhan nama 400 mana tokko keessatti deetu nyaata dhorkatee fide mootummaan sun Oromoota Walloo. Maaliif jennaan luba moo qubaan bultoonnaan luba jedhan luba jechuun gadaa shanan jechuudha. So seenaa san yaadachuudhaaf namtichi Walloo hiriyaa mucaa isaatiif lubee baase. Lubee san hin jaaladhe jechuudha. Lubee san gaafa hin jaaladhu ergaa haalan itti ishii ibsu ishii akkam barbaadu ishii barbaacha akkam marmaaru naa dhufe nan barreesse lafaa bariin oolle lukkuun iyya dhiibbe magaalatti nama yaanni guulee qalbiinsaa godaanne sossobbaa maal biddiin. Egaa maalin ibsu barbaade dukkana ta'uusaan ibsu barbaade. Bari'uu hin ooltu gaaf tokko dararamuu namoota yeroo sanaa jiddu galeessa godhadheetiin mucaa san niif ishii lubee yaadannoo namoota sanaaf lubee baasaniif jaaladhe. Yeedaloon suni yeedaloo afurnatu hojjete 5 qaba. Lubee mataan shurruube lubee dookee sidha ishii jettu wallisaa Zeenuu Mohabbaa atu aadaa naannoo sanaa achitti sirbamu na dhageessise sarraan itti dabalee achi booda dhufeen istiidiyootti itti guute waluma galatti walleessuun bareedaa ta'ee akkan akkasitti hojjettu ta'ee jechuudha. Walaloosaa guutuuf yeedaloosaa aanatu hojjete walii dhufan Zeenuu faana itti daballee malee jechuudha. Dhugaa hojii boonsaa hojjette kilipiin suni baay'ee bareedadha. Yeroo tokko immoo inni gama kilipii isaatiin immoo kilipii isaa iskiriiptii isaa barreessine Jaayiriyaa Kufaana ta'ee barreessine Abrahaam Raayyaa faana waraabne editiin isaa goone shubbistoota itti hibne huccuu san kaan Walloo dhumarraan fichisiisee huccuu isaa uffatanii kaan asuma Finfinneetitti kan hin hodhisiise siin jira. Kaameeraa hamma duratti hir'isamaa ture irraas xiqqoo adda akka ta'u maaliif jennaan waan yeroon ammaa irra geesse kana ta'uu qaba jennee kaameeraa 5D3 Mark jedhamuun hojjenne akkasitti akkuma carraa nuuf bareedaa ta'ee jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Iddoo tokkotti lubee barbaada otoo deemtu gufattee lafa dhooftee kaate kamiinni sun? Egaa bu'aa bayii baata ati waan hawwittu tokko argachuudhaaf kufseetu kaata sun immoo gaasii daangessuu hin qabu. Yaa bargaa namni amma aboo qabaa galaanaan kufee jechaa jirani. Lakin kufu ani ka'eera hoggaguun ka'ee bar akkattan ka'e nagarree dafeetan ka'e. Maal lafaayyuu hin geenye bar akka ajaa'ibatti kaate. Qilleensuma garagaltee kaate miti. Kufuun irra hin jiru jedhee kufuu kanan jibba. Kufuun gaarii miti. Kufuun gaarii miti. Biyya kana
biyya kana fatti yoo kufteen kaatu cabirra kufnaan ka'uun hin jiru. Egaa mee maayirratti yoo dhaamsi ati hawaasa guutuuf qabdu jiraate carraan si kenna garuu isa dura lubee kana al tokko mee afaaniin nuun jedhiitiin nuti boodatti kuunna. Lubetiya golon lisande ma lubetiya laftis nambarili lubetiya lan sib gubuna dana lubetiya wai binen santane lubetiya lan kara wallo geso lubetiya japa katamura lubetiya lan yenna ziyada do lubetiya ta enyara gora lubetiya lan ega achumatina gotaga tole ga duraan yaa lakki gaariidha duraan ga shakkaatiin ture amma mirkaneeffadhee jira kun galaana gurmeessaa ta'uusaa. Oboroon kajeelee tullurraan karee gara walloon deema lubee koo barbaacha laftis yoo baree lafa bariinoon leeblukuun yaadiifte magaalaa dhabde nama yaadni guulee qalbiinsaa godaane sossobuu maal fiddi maalaan gachiisaaree subii lafaa tanka hojii rabbiin beeku kulu beeku argadhe nan milkaa'ata gotu Lubeko golon lisande ma laftis nambarine sim gufuna dana wai binen santane kara wallo gezo chapa katamora yenna siyada do ta enyara gora come Good. Madif na pimbektu ansi jala chuko dukana roba tingupun anamunko dukana roba tingupun anamunko marmare dementa bajada marro ke daga hembo he la pajala marro shi daga hembo he la pajala malaton se bima urmita kulama ishe da bondema argitan na bima manara bagate akakora gala sila sarga chora abdachu tujala jedhenif jabesa akawasi obs garako dadabe lubeko si anarra bagate akakora gal sila sarga chura abdachu tujala lube ka mata shorope lube sidabe lube ka mata shorope lube sidabe ka mata shorope lube sidabe lube sidabe lube sidabe
laftis nan barine Rumeti yalan Siif gufuuna daana Rumeti yalan Way bineensan taane Rumeti yalan Karaa walloo geessu Rumeti yalan Chappaa qaxxaamura Rumeti yalan Yennaan si yaadaadhu Rumeti yalan Taa'ee nyaara goora Rumeti yalan Come on, come on. Good. Rifeensi kee dheeraan jigee dugda gaagu siin argadhaa laata kan garaa nanahu siin argadhaa moola kan garaa nanahu marmaaree way laafan safaaro jaalala lubeeti kan naanna dararu jaalala dhugaatii kan naanna dararu mallattoon si beema murmiitaa kulama ishidhaa bundeema arginaa naafima manarraa fagaate akka koora gaala silaas argachuurra abdachuutu jaala waggaa meeqa boodan lubee koo argadhe obsuun bu'aa qaba haquuman dubbadhe narraasii kutuudhaaf hamaa koo siifim erga yoomi ta'e olloomuun biroomu waggaa hedduu turtus osoo naaf dhiphattu jaalalchi dhugaadhaa rarraatee hin haftu naaf kootu qeerroo koo lubbuun haa gammaddu lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee darraa ol baana Sufa tole ga kana dhaamsa keetii deemiti gaa yeroo biraa oli deemna. Ayyaani dhaamsi ani qabu Tole. Oromooni Oromummaaf jiraachuu qaba. Sabboonummaa filachuu qaba. Gandummaa balaaleffachuu qaba. Oromoon hundi akka Oromootti jiraachuu qaba. Oromoo fakkaatee argamuu qaba. Aadaa Oromootiin, afaan Oromootiin, seenaa Oromootiin jiraachuu qaba. Oromummaaf jibbuu qaba. Oromummaaf jiraachuu qaba. Gandummaa jibbuu qaba. Balaaleffachuu qaba. Waan nu hundi hawwinutu jira. Hawwi san galmaan ga'uudhaaf faallaa gandummaa yookaan gandummaa yoo balaaleffanne malee milkii dhabuu dandeenya. Dhaloonni amma jiru kun immoo dhaloonni amma dhufu kun dhaloota gandummaa balaaleffatu waan ta'eef tokkummaatti amanu waan ta'eef jijjiiramni Oromoo gidduutti mul'achuu qaba anaafi. Darbee immoo ani artistii Oromoo ta'e artistoota Oromoo kaaniif artistiin Oromoo uummata bal'aa saba bal'aa irraa ba'ee rakkataa ta'uu hin qabu. Oromoodhaaf waa hedduu hojjetanii artistoonni Oromoo amma rakkachaa jiran jiru. Fakkeenyaaf akka artistii Haaloo Daawwee, Abdii Ibraahim hedduun isaanii jiran. Oromoon wal gargaaruu qaba. Obboleessa isaa akka isaatti ilaaluu qaba. Waliif jiraachuu qaba. Waliin jiraachuu qaba. Waliif ooguu qaba. Kan jedhaa. Walumaa galatti dubbiin baay'atee tarreetti hin fe'ate. Oromoon barbaadee of argachuu qaba. Yeroo itti barbaadanii of argatan malee barbaadanii itti of dhabuuf deeman yookaan of baqachuuf deeman waan hin taaneef akka isaatti jiraachuu qaba. Waliif jiraachuu qaba. Waliin jiraachuu qaba. Waliif duuluu qaba. Waliin du'uu qaba jedhee san dhaama. Galatoomaa horaa bulaa. Tole gaa artiist Galaanaa Gurmeessaa hedduu galatoomisiin jenna. Hojii boonsaa itti jirtu itti jabaadhu yeroo biraa wal agarra. Hayyee waan dogoggorte tokko si yaadachiisa. Artist Galaanaa Gaaromsaati malee Gurmeessaa miti. Okay. Anaattu dogoggorre. Isa ni sirreessina. Anaa Gurmeessaa jedhan sirreessina. Hayyee. Egaa dhaamsi ani qabu Oromoon hundi akka Oromootti jiraachuu qaba. Oromoo fakkaatee argamuu qaba.
aadaa Oromootiin, afaan Oromootiin, seenaa Oromootiin jiraachuu qaba. Oromummaaf jechuu qaba, Oromummaaf jiraachuu qaba, gandummaa jibbuu qaba, balaaleffachuu qaba. Waan nu hundi hawwinutu jira. Hawwi san galmaan ga'uudhaaf faallaa gandummaa yookaan gandummaa yoo balaaleffanne malee milkii dhabuu dandeenya. Dhaloonni amma jiru kun immoo dhaloonni amma dhufu kun dhaloota gandummaa balaaleffatu waan ta'eef tokkummaatti amanu waan ta'eef jijjiiramni Oromoo gidduutti mul'achuu qaba anaafi. Darbee immoo ani artistii Oromoo ta'e artistoota Oromoo kaaniif artistiin Oromoo uummata bal'aa saba bal'aa irraa ba'ee rakkataa ta'uu hin qabu. Oromoodhaaf waa hedduu hojjetanii artistoonni Oromoo amma rakkachaa jiran jiru. Fakkeenyaaf akka artistii Haaloo Daawwee, Abdii Ibraahim hedduun isaanii jiran. Oromoon wal gargaaruu qaba. Obboleessa isaa akka isaatti ilaaluu qaba. Waliif jiraachuu qaba, waliin jiraachuu qaba, waliif ooguu qaba. An jedha. Walumaa galatti dubbiin baay'atee tarreetti hin fe'ate. Oromoon barbaadee of argachuu qaba. Yeroo itti barbaadanii of argatan malee barbaadanii itti of dhabuuf deeman yookaan of baqachuuf deeman waan hin taaneef akka isaatti jiraachuu qaba, waliif jiraachuu qaba, waliin jiraachuu qaba, waliif duuluu qaba, waliin du'uu qaba jedhee san dhaama. Galatoomaa horaa bulaa. Tole egaa artiist Galaanaa Gurmeessaa hedduu galatoomi jenna. Hojii boonsaa itti jirtutti jabaadhu yeroo biraa wal agarra. Hayyee waan dogoggorte tokko si yaadachiisa. Artist Galaanaa Gaaromsaati malee Gurmeessaa miti. Okay. Anaatu dogoggorre. Isa ni sirreessina. Anaa Gurmeessaa jecha sirreessa. Hayyee. Mee waa'ee barumsaa laalchistee graduate gootee jirta moo ammaa fi hafuura fudhatteetuma kanuma wallee kana itti fufuu barbaadda? Natti barnoota irraa hin dhaabanne illee ani akka lakkoofsa biyya warra bashaa kanaatitti 2000 seenee yuunivarsiitii 2001 seenee 2004 xumure. Baruma 2004 osoo hin xumuriin eebbikoo osoo hin gahiin dhufe muuziqaa hojjechuu eegale. Sababni isaa achuma yuunivarsiitii Amboo keessatti gumii aadaa fi seenaa dagaagina afaan Oromoo keessa fi arti kilabii waan jedhamu keessa wallisan ture. Hiriyoonni kun dursanii eebbifaman maallaqa naa kennanii kanneen akka Damsaa Alamaayyoo Yoom Tarrafaa Jiguu Jaarafa jedhamantu maallaqa naa kennanii akkan dhaqee muuziqaa eegalu na godhani. Muuziqaa osuma hojjetuun deebi'ee eebbifamee jechuudha giraajuweet godheen jira. Garuu isaan hojjechaa hin jiru ammani artiidhuma Oromoon hojjechaa jira, artii Oromoo fiigaa jira malee waan inni giraajuweet godheen hojjechaa hin jiru. Inni sababni isaas ana qofatu waan giraajuweet godheen hin hojjenne osoo hin taane eebbifamtootuma biyya kana hundatu hojii argachuu irratti rakkoon jira. Ati bari sagalee uma kanaanu hanga ammaa turuun keetu si gaafachiisa jiru. Egaa hedheedha kan caalan hedduutu jiru duubarraa carraa dhabaniiti garatti akkatti karaa walleetti dhufan dhabantu jiru malee hedduutu jiran. Haalli mijaan hin jiru haalli itti wallistoonni duubarra dhufan sakatta'amanii akka ba'an godhamu haalli mijaan hin jiru biyya kana keessa. Malee hedduutu jira keenya qofa dinqisiifachuun hin taatu. Hin taatu jetta. Kan dhageenya dinqisiifanna kan nuti. Nuti isuma dhageenya dinqisiifanna malee isuma dhageenya dinqisiifanna kan dhageenya kana. Inni dhugaadha. Garuu akka jiru akka hubattanii bansinii hima. Inni dhugaadha. Inni sirrii jette. Egaa gaariidha. Gaawaa maraafuu silaa wan bira nagaatti maal waliin ka jenne inni jira isa booduma fuunee walakkaa keenya.